Manni marii ministeerota wixinee labsii beenyaa lafaa fi kanneen biroo irratti mari'ateetu jira. Masriin marii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa akka milkoofneef gufuu taatee jirti jettee Itoophiyaan gama isheetiin. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Trump filannoo kutaa bulchiinsaa Koloraadoo keessaa haqamuun isaanii gabaafame. Kanammaa daawwanni kun oduu jootire amma oduu bal'inaatti dabarraa anabboo maqaasooti kun waliif TVdha. Manni marii ministeerota wixinee labsii beenyaa lafaa fi kanneen biroo irratti mari'ateetu jira. Manni marichaa walgahii idilee 26ffaa geggeesseen dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuun murtees dabarseetu jira. Beenyaa Shirramuu bal'inasaa qindeesseera. Manni marii ministeerota Itoophiyaa walgahii idilee 26ffaa guyyaa irraa taa'een dhimmoota adda addaa irratti murtoo dabarsee jira. Haaluma kanaan manni marichaa faayidaa uummataaf jecha qabiyyeen lafaa kan gadhiifamu beenyaan kan itti kaffalamuu fi kaafamtoota misoomaa akkaataatti dandamachiisuun danda'amu irratti wixinee labsii dhiyaate irratti mari'ateera. Wixinee labsii hojiirra oolaa jiru lakkoofsa 1161 muraa 2011 fooyyessuu irratti manni marichaa erga mari'ateen booda gara mana maree bakka bu'oota uummataatti akka dhiyaatuuf sagalee guutuun murteesse. Lammaffaa manni marichaa itti aansuun kan inni irratti mari'ate wixinee labsii meedaa nishaanii fi beekamtii irrattidha. Dameewwan garaagaraan lammiileef namoota hojii gocha olaanaa raawwataniif beekamtii kennuun hojii irratti hirmaatanii fi gumaacha biyyaaf oolaniif Itoophiyaa beekamtii akka kennituuf kan gargaaru ta'uun alatti warreen kaanis muuxannoo kana akka qoodatan kan jajjabeessu hojiin kalaqaa akka babal'atu badhaadhinni hunda galeessaa fi itti fufiinsa qabu akka milkaa'uuf bu'aa inni buusu olaanaa waan ta'eef mootummaa federiin kan rakkee sirni meedaa nishaanii fi beekamtii kennuu kan dandeessisu raawwii isaatiifis sirna seera qabeessa kan diriirsu wixineen labsii qophaa'ee mana maree ministeerotaatiif dhiyaateera. Manni marichaas wixinee labsii kanarratti gadi fakkeenyaan erga mari'ateen booda galtee itti dabaluun akka ragga'uuf mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka darbu sagalee guutuun murteesseera. Sadaffaan wixinee labsii guyyaa ayyaanaa guyyaa boqonnaa fi kabaja ayyaanotaa murteessuuf dhiyaate irrattis mari'ateera. Haaluma kanaan guyyaan ayyaanaa fi boqonnaa ijaarsa naamusaa fi xiinsammuu lammiilee akkasumas dinagdee fi hawaasummaa keessatti gaheen isaan qaban olaanaa waan ta'eef seeraan beekamtii kennuu fi sadarkaa biyyaalessaatti akka kabajamu taasisuun barbaachisaadha. Kanaaf duudhaa amantii aadaa fi seenaa isaanii osoo hin gadhiisiin kabajamuu waan qabaniif wixineen labsii qophaa'ee mana marichaaf dhiyaateera. Manni marichaas erga irratti mari'ateen booda sagalee guutuun mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka dhiyaatu murteesseera. Dhumarrattis manni marichaa wixinee labsii indaastirii irratti mari'achuun murtoo dabarseera. Dameen indaastirii guddina dinagdee biyyaaf gahee irraa eegamu akka ba'uuf hirmaannaa abbootii qabeenyaa guddisuu fi jajjabeessuuf akkasumas walitti hidhamiinsa damee biroo waliin qabu guddisuu wixineen labsii qophaa'ee mana marichaaf dhiyaateera. Manni marichaas wixinee labsii dhiyaate irratti mari'achuun galteewwan eeruun guyyaa mirkanaa irraa kaasee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteesseera. Masriin marii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa akka hin milkoofneef gufuu taateetti jechuudhaan Itoophiyaan ibsiteetti jirti. Girmaa Guddisaa bal'inaa qaba. Mariin dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa ilaalchisee marsaa arfaffaaf magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture bu'aa osoo hin argamsiisin hafe. Masriin marii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa akka hin milkoofne gufuu taatee jirti. Mariin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa milkii malee xumuramuu mariin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa milkaa'uu hin dandeenye jechuun Masriin ibsitee jirti. Masriin kibxata kaleessaa ibsa laatteen mariin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti taasifamaa ture fashalaa'ee jira jechuun himtee jirti. Haa ta'u malee adeemsa guutiinsa bishaanii fi hojii hidhichaatti dhiheenyaan nin hordofa jechuun kan himte. Ibsa kana kan laate ministeera jallisii fi bishaanii yoo ta'u Masriin bu'uura chaartirootaa fi waliigalteewwan idil addunyaatiin dhimma bishaanii fi birmadummaa biyyoolessaa ishee kan eeggamedha jechuun kan dubbatan. Masrii fi Itoophiyaan waggoota darban keessaa ijaarsa hidha elektirikii bishaan guddaa laga Abbayyaa irratti waliigaltee tokko malee har'a gahaniitu jiru. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa gama isaatiin ibsa laateen Masriin marii kana keessatti ejjennoo Itoophiyaa dogongoraan ibsitee jirti jechuun ibsa Masir kufaa taasisaniitu jiru. Dabalataanis Masriin ilaalcha koloneeffataatti deemaa kan jirtuu fi walitti dhufeenya taasifamu irratti gufuu taatee jirti jechuun ibsee jira. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed jaadoleessa bara 2023 keessaa rakkoo hidha falmisiisaa kana irratti waliigaltee ragga'uu fi waliigalteen kunis ji'oota 4 keessatti xumuramuuf akka kaayyeeffatan ibsanii turan. Haa ta'u malee mariin waggootaaf taasifamaa ture waliigaltee tokko malee ga'uusaa Masriin mirkaneessitee jirti. Marichi Itoophiyaa, Suudaan fi Masir gidduutti muddee 17 hanga 19 guyyoota sadiif gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u biyyoonni sadanuu osoo waliin hin galiin gargar galaniiti jiru. Ministeerri dhimma
alaa Itoophiyaa ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoota yaagadii Suudaan fi Masri waliin yeroo marii marsaa arfanu dhimmoota garaagarummaa ijootaan irratti mari'achuun furmaata waaraa fiduuf fedhii guutuun mari'achaa turtee jirti. Masriin yeroo dheeraaf ijaarsa guddicha laga Abbayyaa mormaa turteef akka sababaatti kan dhiyeeffatte hanqinni bishaanii na mudata kan jedhu ture. Sababni ishee kun ammoo deebii quubsaa ta'uu hin dandeenye. Biyyoota yaagadii keessaa tokko kan taate Suudaan dambii fi nageenya dhiyeessii bishaanii fi hidhaa ofii ishee irratti yaaddoo qabaachuu ishees ibsitee jirti. Mirga misooma dinagdee kootiif fayyadamaan jira kan jettu Itoophiyaan ammoo baatii fulbaanaa keessatti bishaan kuusaa warshaa humna elektirikii bishaanii guddaa hidha laga Abbayyaa irratti argamu guutuuf marsaa dhumaa xumuruu ishee ibsitee turte. Milkaa'ina dhabu marii kanaatiif Masriin Itoophiyaa yoo himattu Itoophiyaan ammoo Masir himachaa jirti. Dabalataanis Masriin marii kanaaf qophii miti jechuun rakkoo jiru himtee jirti Itoophiyaan. Itoophiyaan waliigaltee michuu fi mariin dantaa biyyoota sadanii haala gaariin akka xumuramu kutannoo cimaa qabdi. Akkasumas mariin deebii akka eegalu hawwii guddaan eeggachaa jirti jechuun ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibsa isaatiin addeessee jira. Qajeelfamaa fi dambii akkaataa bishaan itti guutamuu fi opereeshinii isaa irratti mariin gaggeeffamu biyyoota sadan gidduutti wal amanteen akka cimu gochuuf malee mirga Itoophiyaan qabeenya isheetiin fayyadamuuf qabdu kan sarbu ta'uu akka hin qabne ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beekseetii jira. Dabalataanis Itoophiyaan qajeeltootti fayyadama haqa qabeessaa fi amansiisaa ta'e bu'uura godhachuun fedhii dhaloota ammaa fi gara fuulduraa guutuuf qabeenya bishaan ishee itti fayyadamu akka itti fuftu jala murtee ibsuu barbaaddi jechuun ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kan addeesse. Marii marsaa arfaffaa waliigaltee malee xumuramuu hordofee ibsi Masriin baastee maqaa balleessii fi seera dhaabbata biyyoota gamtoomanii akkasumas kan gamtaa Afrikaallee kan cabsedha jechuun gara fuulduraatti mariin akka itti fufuu fedhii fi hawwii akka qabdu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Itoophiyaa fi Masriin keessumaa hidha bishaanii laga guddicha Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtuun hariiroo isaanii erga muddama keessa seenanii bobbulaniitii jiru. Mariin hidha Abbayyaa irratti taasifamu addaan citee jira. Itoophiyaan marii kanatti deebi'uuf fedhii akka qabdu dhiyootti ibsaa kan jirtudha. Masriin garuu osoo waliigalteerra hin gahamin mariin adeemuu hin qabu jechuun durumaa gaafataa turuun ishee kan yaadatamudha. Dhimma hidha Abbayyaa irratti yeroo dheeraaf Itoophiyaa bira kan dhaabbataa turte Suudaan erga Albashir aangoorra ka'anii gara Masriitti caalsifachuun ishee kan dagatamu miti. Masriin yeroo dheeraaf dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti Ameerikaa, Baankii Addunyaa, Fandii Maallaqa Addunyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenya gidduu galtummaa keessa seenuun murtoo seeraa akka dabarsu kan jedhuun gaafachaa turtee jirti. Itoophiyaan ammoo rakkoon Afrikaanotaan furmaata argachuu qaba kan jedhu waan itti amantuuf rakkoon hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa Afrikaanotaa fi gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti furamuu qaba jechuun dubbachaa turteetii jirti. Reuters, BBC fi Arab News wabeeffannee jirra. Caaseffamaa mootummaa Itoophiyaa itti gaafatamummaa dadhabsiisuun yakkoonnii fi sarbamiinsi mirga namoomaa akka jiraatuuf carraa uumeera jechuun gurmuun dhaabbata mirga namoomaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Udii Muusaa bal'eessaa qaba. Haalatan caaseffama mootummaa Itoophiyaadhaa yakkoonni akka babal'ataniif sarbamiinsi mirga namoomaa akka jiraatuuf karra kan bane jedhameeti jira. Gurmuun dhaabbattoota mirga namoomaa Itoophiyaa caaseffamni mootummaa Itoophiyaadhaa itti gaafatamummaa dhabamsiisuun yakkoonnii fi sarbamiinsi mirga namoomaa akka jiraatuuf carraa uumeeti jira jechuudhaan beeksiseeti jira. Dubbii gurmuu dhaabbata mirga namoomaa kana ilaalchisuudhaan ammoo mootummaan Itoophiyaadhaa hanga yeroo oduun kun isinii qindaa'ee bira ga'utti waan jee qabaatu baatus garuu kanaan dura ibsaa yeroo garagaraatitti dhaabbileen mirga namoomaa baasaa turan ibsa itti gaafatamummaa hin qabne jechuudhaan mootummaan gama isaatiin deebisaa kennaa turuun isaanii yaadatama. Gurmuun dhaabbata mirga namoomaa Itoophiyaadhaa koomishiniin marii biyyoolessaatiif ajandaawwan ni ta'u ittiin jee dhimmoota afur irratti yaadota kennuu isaa daayirekteerri gurmuu dhaabbolii mirga namoomaa ifoomseeti jira. Akka ibsa gurmuu mirgoota namoomaa kanatti yoo ta'e ajandaawwan qorannoodhaan adda baafaman kan ittiin jee koomishinichaaf kennuu isaanii ammoo addeessaniiti jiru. Haalli caaseffama sirna mootummaa itti gaafatamummaan akka laafaa ta'u taasisee jiraachuudhas ammoo daayirekteerri gurmuu mirga namoomaa ifoomseeti jira. Kanaafis ammoo gurmuun mirga namoomaa Itoophiyaadhaa biyyattiin sirna paarlaamaa hordofuun gahee olaanaa akka qabaattu isii taasiseeti jira jechuudhaan biyyattii qeeqeeti jira. Gama biraattiinis ammoo qaamolee mootummaa jidduutti walitti dhufeenyi dadhabaan jiraachuun itti gaafatamummaa hir'isuudhaan sarbamiinsa mirga namoomaatiifis gahee olaanaa baateeti jira jechuudhaan daayirekteerri gurmuu mirga namoomaa Itoophiyaa ibseeti jira. Akka ibsa gurmuu dhaabbata mirga namoomaa Itoophiyaa kanatti yoo ta'e sirna mootummaa pirezidaantawaa hordofuun
Itoophiyaadhaaf gaarii akka ta'e qorannoo keenyaan irra geenyetti jirra jaanii kan jiran yeroo ta'u sirna mootummaan biyyattii itti geggeessu gurmuun dhaabota mirga namoomaa biyyattii keessa jiran kallattii akeekuuf mirgaa fi aangos ni qabu yaanni jiru ammoo gaafii ijoo ta'etti jira. Naannoo Amaaraa giddugala koraa taasisuuf ala qindaa'in geejjibni meeshaa waraanaa seeraan ala garagaraa to'atamuu biiroon nageenyaa fi tasgabbii naannichaa ibseeti jira. Kennaa Dirajee Balnasaa qabdi. Naannoo Amaaraatti geejjibni meeshaa waraanaa qindaa'ee to'atamee jira jedhame. Naannoo Amaaraa giddugala hokkoraa taasisuuf haala qindaa'in geejjibni meeshaa waraanaa seeraan ala raawwatamaa ture to'annoo jala oolu biiroon nageenyaaf tasgabbii naannichaa ibseeti jira. Ibsi biirichi baase akka jedhutti geejjibni meeshaa seeraan alaa kun kan raawwatame naannoo Amaaraa giddugala hokkoraa taasisuu yaadameeti jedhee kan jiru yommuu ta'u geejjiba meeshaa kanaa kan raawwate eenyu akka ta'e ibsichi ifa taasisuu irraaf qusatee jira. Konkolaataan fe'umsaa kun simmintoo fe'ee waan jiru fakkeessuun magaalaa Maqaleetii ka'ee ture poolisii magaalaa naannoo Amaaraa filaaqit garagaraatti to'atamee jiraachuun isaa ifoomeera. Akka ibsi biirichaa addeessutti konkolaatichi rasaasa qawwee hedduu kilaashinkoovii 1385 fi qawwee bireenii fe'ee jira jedhameera. Kana malees konkolaataan biraa aanaa Gaayin irraa gara magaalaa Dabra Taaboor imalaa ture kilaashinkoovii 7 fi rasaasa qawwee 2000 ol fe'ee imalarra ture to'atamuun isaa himameera. Shakkamaan to'annoo poolisii jala oolee ture odeeffannoo kenneen dhukaasni qawwee 1500 biroo to'atamanii jiraachuu ifoomseera jedhame. Taatee biraatiin konkolaataan siinoo warshaa simmintoo Maseeboo kan qobboo irraa gara Dabra Taaboor imalaa ture meeshaalee waraana gurguddaa 8143 fe'ee ture aanga'oota mootummaatiin to'atamee jiraachuun gamas irraa gabaafannee jirra. Dabalataanis konkolaataan biraa qobboo gara Gaayitti imalaa ture biyyee keessaa meeshaa waraana Sniper jedhamu dhoksuun imalaa ture akkasumas qabamee jiraachuun isaa ibsamee jira. Rakkoolee nageenyaa kana tiksuu irratti hawaasni mootummaa waliin tumsuun nageenya naannawaa isaanii akka tiksan dhaamameeti jira. Lola hidhattoota faannoo Amaaraa fi humnoota mootummaa gidduutti hagayya 2023 eegalee naannichatti dabalaa dhufee hordofuun naannoon Amaaraa labsii yeroo hatattamaa jala galuun ni yaadatama. Erga waraanni eegalee asitti mootummaan humnoota riphee lolaa kana cabsuun magaalotaa fi gandoota naannoo Amaaraa tasgabbeessuu irra deddeebiin dubbachaa tureeti jira. Addis Istaandard wabeeffannee. Baankiin Misoomaa Afrikaa hojjettoota isaa idil addunyaa atantamaan Itoophiyaa keessaa baasuuf akka jiru ibseeti jira. Baankiin Misoomaa Afrikaa baatii tokko dura hojii geggeessaa baankichaa damee Itoophiyaa Dr. Abdul Kaamir dabalatee hojjettoota isaa lama irratti Finfinneetti qaamoleen nageenyaan haleellaan raawwatamuu hordofee hojjettoota isaa lammummaa biyya alaa qaban atantamaan Itoophiyaa keessaa baasuuf ta'uu beeksiseeti jira. Yeroo haleellaan kun raawwatamuu baankichi mootummaa Itoophiyaaf xalayaa komii kan barreesse yoo ta'u mootummaanis atantamaan qorannoo geggeessee bu'aa qorannoo isaa akka ifa godhu ibsee kan ture. Haa ta'uutii malee mootummaan Itoophiyaa qorannoo qaamolee nageenyaa haleelicha raawwataniiru jedhaman irratti geggeeffame baankichaaf qooduu dhabuu isaatii fi hojjettoota biratti gama nageenyaan amantaa guutuu argachuu dhabuu isaatii baankichi hojjettoota isaa idil addunyaa Itoophiyaa keessaa baasuuf murteessuu beeksisuu isaa maddi oduu Addis Istaandard gabaaseeti jira. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Trump filannoo kutaa bulchiinsaa Koloraadoo keessaa qabuun gabaafame. Trump filannoo pireezidaantummaa bara dhufu geggeeffamu kutaa bulchiinsaa Koloraadotti akka hin dorgomne ibsameeti jira. Pireezidaantiin mana murtii Koloraadoo Trump filannoo kutaa bulchiinsichaa akka hin hirmaanne murtee kennaniitu jiru. Sababbiin isaas Trump waggaa 3 dura Capitol Hill keessatti bulchiinsa mootummaa irratti okkora kaasuun akka ta'es ibsameeti jira. Haaluma kanaan Trump filannoo pireezidaantummaa kutaa bulchiinsaa keessatti akka hin dorgomne ta'uusaa Reuters gabaaseeti jira. Murtee mana murtichaa hojii raawwachiiftuu filannoo Trump oliyyannoo mana murtii olaanaa Ameerikaatiif akka dhiyeessanis eerameeti jira. Gorsaan Trump murtichi fudhatama hin qabu jechuudhaanis qeeqaniiti jiru. Trump Koloraadoo keessaa haqamanis kutaalee biroo keessatti kaadhimamaa ta'uudhaan dorgomuu akka danda'anis ifoomeeti jira. Oduuwwan sa'aatii kanaaf qindeeffannee istiidiyootti argamne kana fakkaatu qophiileen kennaafan waliif TV irraa simbira ga'uutuuf daawwadhaa. Nagaatti.